Addunyaa irratti dubartoota hoogganoota ta'an keessaa hangi tokko hojii gadhiisaa jiru. Scotland keessatti Nicola Sturgeon dhiyeenya kana aangoo hooggantummaa mootummaa Scotland gadhiisuu isaanii kan beeksisan yoo ta'u, jireenya siyaasaa irratti miidhaa dhuunfaa ulfaataa ta'eef ta'uu ibsuun isaanii ni yaadatama. Since my very first moments in the job, I have believed that part of serving well would be to know. Yeroon hojii kana jalqaba eegalirraa kaasee akka gaariitti tajaajiluu keessaa tokko yeroo sirrii ta'e kan aangoo kana nama biraatti itti dabarsuu qaban yoom akka ta'e uumamaan jechuun ni danda'ama beekuu akka ta'e nan amana. Eeyyee paartiin isaanii walabummaa Scotlandiif dhiibbaa gochaa jiru keessatti gufateera. Garuu Sturgeon yeroo dabalataa maatii ofii wajjin dabarsuu akka barbaadan boonuudhaan dubbatan. New Zealand keessatti muummittiin ministeera biyyattii Jacinda Ardern baatee amajjii keessa aangoo gadhiisan. I know what this job takes, and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. Hojiin kun maal akka barbaadu nan beeka. Kana booda hojii haqaa hojjechuuf waanan kuusee kaa'e akkan hin qabnes nan beeka. Qaala'insi jireenyaa dabalaa dhufuun jaalala paartii isaaniif jiru kan hir'ise yoo ta'u, Ardern gaaffii haadhummaan barbaadu akka sababa olaanaa aangoo akka gadhiisan taasisetti kaasan. I think it is important for us to look at these structures and systems and institutions that were historically created and defined by men. Akkan yaadutti hojii gadhiisuu guddaa hooggantoota dubartoota ta'an keessatti arginu kun sirni yookaan caasaan qindoomina hin qabneef faca'ee jiru kun dubartootaaf michuu miti. Kanaaf caasaaf sirnootaaf dhaabbilee seenaa keessatti dhiirotaan uumamaniif ibsaman kun kana booda itti fufiinsa akka hin qabaanne ilaaluun keenya barbaachisaa natti fakkaata. Mana maree bakka bu'oota uummataa kan United States keessatti nama siyaasaa akka ta'an Nancy Pelosi baatii sadaasa darbe keessa ga'ee aangoo olaanaa deemokiraatotaa kan mana mareerraa ka gadhiisan yoo ta'u, Afrikaa keessatti immoo itti gaafatamtuun mana murtii muummicha waliigala Itoophiyaa adde Ma'aazaa Ashannaa fi baatii amajjii keessa aangoo gadhiisanii jiru. Kun ta'uun aangoo gadhiisuu guddaa kan dubartoota hoogganoota turaniiti gaaffii jedhu irratti Rangitaa De Silva De Alwis University Georgetown keessa ka jiru dhaabbata dubartoota nagaa fi nageenya jedhamu keessatti hayyuu waa'ee loogii dubartootaa irratti gaggeeffamuuti. Gama biraatiin immoo qorannaan dhaabbatoota lamaan gaggeeffame akka agarsiisutti dubartoonni daldala irratti bobba'an kaffaltii fooyya'aa fi hojii irratti immoo haala jijjiiramuuf waan barbaadaniif jecha hojii jijjiiruuf qophaa'u ta'uu isaanii akkasumas carraan mana ta'anii hojjechuuf gaafatan guddaadha. Kunis tarii miseensota maatii kunuunsuuf ta'aa jedhu hayyuun kun. I think it is getting more acceptable to be a caregiver in leadership. Hooggansa keessatti kunuunsaa ta'uun fudhatama argachaa jira jedheen yaada. Akkasumas qorannaan tokko tokko akka agarsiisutti dubartiin gaggeessituu yookaan hooggantuu taate tokko lallaaftuu fi ofitti amanamummaa hin qabne fakkaatti taanaan dubartoota birootiin illee akka hin jaallatamnetti ilaalama. Pireezidaantiin Maalaawii duraanii Joyce Banda gaazexaa The Guardianiif akka himanitti qeeqxoonni koo guddoon dubartoota jedhan. Garuu dubartoota hooggansa keessa jiran hundumaaf haalli gadi bu'aa miti. Hayyoonni akka jedhanitti Awurooppaa keessatti hojii yeroo muraasaaf hojjechuun dubartoota kan gargaaru qaba. Kana malees kootaa bakka bu'umsa dubartootaa daldala keessatti qabanii ni gargaara. Aadaa hedduun hoogganoota dubartootaa caalaatti qabaachuu akka amaleeffatan dubbatu. Ellis Evans waa'ee hooggantummaa dubartootaa kan baratan yoo ta'u, University Harvard fi Yale jedhaman keessatti barsiisaa jiru. In cultures where female leadership has long been institutionalized, such as in Scandinavia, aadaa hooggansi dubartootaa yeroo dheeraaf dhaabbataa ta'ee ture keessatti kan akka warra Scandinavia keessatti hooggantoota dubartoota ta'aniif deeggarsa baay'ee olaanaan kan jiru yoo ta'u, dhugumatti hooggansi isaanii walakkaan jechuun ni danda'ama dubartoota. Afyaa'iin mana maree bakka bu'oota United States duraanii Nancy Pelosi yeroo aangoo isaanii dabarsanii kennan waggoota 35 dura yeroon iddoo kanatti makame caalaa dubartoonni meeqa har'a gola sana keessaa tajaajilaa akka jiran ajaa'ibsiifatanii jiru.